Paartiin Ezeemaadha naannoo Tigraay fi Amaaraa dabalatee bakka boordiin filannoo itti ramade hundatti dorgomuu akka danda'u beeksise. Pireezidaantiin Misir Abdul Fattah al-Sisi dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi hariiroo biyyoota Afrikaa jiran keessatti pireezidaantii Ameerikaa Doonaald-Tiraamp waliin mari'achuuf ji'a dhufuurraa gama Ameerikaatti akka imaluuf karoora qabatee jiru dhagahameera. Turkiin diroonii beekamtii hin qabne kan naannoo galaana isii gubbarra barraa ture haleeltee kuffisuu beeksifte. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa hojjettoota naamusa ogummichaa cabsuudhaan malaammaltummaa fi yakkoota garaagaraa raawwatan irratti adabbii fudhachuusaa beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaadharraa muddee 16 bara 2025 kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati. Bal'ina oduu teenya guyyaarraa dhaga'uudhaaf chaanaalee Egeree Miidiyaa hamma dhumaatti hordofuun dagatinaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara bal'ina oduu teenyatti isin dabarsina. Paartiin haqa hawaasummaa Itoophiyaa jedhamu Ezeemaan filannoo marsaa torbaffaa dhuftu laalchisee ibsa guyyaarraa muddee 16 bara 2025 miidiyaaleef kanneen naannolee lamaan dabalatee bakka boordii filannoo biyyaalessaa itti ramade hundatti dorgomuuf qophii ta'uu beeksise. Paartiin Ezeemaa naannoo Amaaraatiif Tigraay keessatti dorgomuuf qophiidha jedhee haa ibsu malee torbee dabre ammoo dubbi himaan TPLF fi Mikaa'el Asaggadoom ibsa miidiyaaleef kanneen boordiin filannoo biyyaalessaa hanga beekamtii dhaaba TPLF haqee ture hin deebifnetti filannoo Tigraayitti gaggeeffamuu akka hin dandeenye akeekkachiisuun ni yaadata. TPLF dhaaba waggaa 50 olii seeraan ala beekamtii irraa fuudhuun Tigraay keessatti filannoo gaggeessuun gonkumaa kan hin danda'amne ta'uu dubbi himaan TPLF kun mootummaa federaalawaa ibsa kanneen akeekkachiisuun ni yaadatama. Manni marii mirgoota namummaa Itoophiyaalleen guyyaarraa ibsa baaseen ammoo wallabdeen hidhannoo waggoota lamaaf naannoo Amaaraatti mudateen lubbuun namaa dabruu fi miidhaan ciccimoon dhaqqabuu ibsatee jira. Ezeemaan balaa wayyaanee fi waldhabdee hidhannoo naannoo Amaaraa keessatti mul'atu ifatti kaasuu baatullee yoo boordiin filannoo gaggeesse naannolee kanneen keessatti filannoo akka dorgomu beeksisee jira. Ezeemaan akkuma ammaan dura irra deddeebi'ee ibsaa turetti ibsa guyyaarraa keessatti kaayyoon isaa keessaa tokko haala yeroo ammaa Itoophiyaa hubatee furmaata filannoo dhiyeessuu akka ta'e ibsee jira. Waggoota dabran nageenya lammiilee diinagdee fi olaantummaa seeraa irratti yaada adda addaa kennaa akka ture paartiin kun Ezeemaan filannoo biyyaalessaa caamsaa 24 bara 2018 boordiin filannoo Itoophiyaatiin gaggeeffamuuf beellama irratti dorgomuuf murteessuu isaa paartichi beeksisuudhaan adeemsa kana milkeessuuf boordiin filannoo itti yaadu akka qabus dhaameeti jira. Haalli amma biyyattii keessatti mul'achaa jiru kan sirna hira mootummaa yookaan siyaasa idileetiin furmaata argachuu hin dandeenye ta'uu ibsee haala yeroo biyyattii keessatti mul'atu barbaachisaa ta'uu ibsee jira. Haalli filannoof mijatoo ta'an laalchisee haalli nageenyaa naannolee biyyattii tokko tokko mijataa kan hin taane ta'uu paartiin Ezeemaa kun ibsee jira. Pireezidaantiin Misir Abdul Fattah al-Sisi dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi hariiroo biyyoota Afrikaa jiran keessatti pireezidaantii Ameerikaa Doonaald-Tiraamp waliin mari'achuuf ji'a dhufuurraa gama Ameerikaatti akka imaluuf karoora qabatee jiru dhagahameera. Pireezidaantiin Misir Abdul Fattah al-Sisi hidha haaromsaa Itoophiyaa garee ogeeyyiilee biyyoota laga Abbayyaa hundeeffamanii akka biyyoota Afrikaa irraa bakka bu'anii ijaarsi hidhichaa fi akkaataan hoggansa hidhichaa garee kanaan akka hogganamus gaafatanii jiru. Kanaanis hidhichi hoggansa Itoophiyaa akka jalaa ba'uuf pireezidaantii Ameerikaa Tiraamp amansiisuudhaaf gama Ameerikaattis ni imalu jedhamee eegamaa jira. Imala isaanii Kaayiroo irraa gara Waashingitan DC'tti taasisan jedhamee eegamaa jiru kanaan pireezidaantiin Misir Abdul Fattah al-Sisiin yaada amansiisaa pireezidaantii Tiraamp gaafachuu isaaniitiif karoorfamee akka jiru maddi The National jedhu akka ifoomsetti pireezidaantii Sisiin ji'a dhufu gara Waashingitanitti imaluun pireezidaantii Ameerikaa waliin dhimmoota hidhichaa wal qabatanii fi naannoo biroo irratti akka mari'ataman gabaasni kun addeessee jira. Akka maddi oduu kun jedhutti pireezidaantii al-Sisiin Ameerikaa waliigaltee naannoo biyyoonni laga Naayiliitiin wal qabatan kamiyyuu bishaan irraa fayyadamuu akka ta'uu qabanii fi dhimmi laga Abbayyaa dhimma Itoophiyaan qofaa adda durummaadhaan hidha irratti hojjettee irraa fayyadamuu qabdu miti jedhanii jiru. Biyyi bishaan Abbayyaa kamiyyuu biyyoota bishaan kuufamaa biroo osoo hin taane Misir laga Abbayyaa irratti hidha akka hin ijaarre dhorku akka deeggartuu gaafachuu kan barbaadan ta'uu kan ibsame yoo ta'u wayitaa pireezidaantii Tiraamp yeroo jalqabaatiif aangoo irra turan Itoophiyaa wixinee waliigaltee Itoophiyaa Suudaanii fi Misir guutuunii fi waliigaltee hidhichaa irratti waliigaltee dirqisiisaa akka murteessitu dirqisiisuu akka hin fudhanne hubachuun barbaachisaadhas kan jedhan yoo ta'u dhimma hidha Abbayyaa irratti pireezidaantii Abdul Fattah al-Sisiin Tiraamp waliin mari'achuuf kan isaan irratti fuuleeffatanii hidhichi akka biyyoota Afrikaa biraatiin to'atamuu fi ogeeyyiileen biraa akka irratti ramadamuufis kaayyoeffataniiti jedhamee jira.
Turkiin diroonii beekamtii hin qabne kan naannoo galaana isii gubbaarra barraa ture guyyaa irraa haleeltee qoffisuu beeksifte. Turkiin diroonii naannoo qilleensa isii naannoo galaana gurraachatti haala to'annaa malee balali'aa ture qoffisuu ministeerri ittisa biyyattii beeksisee jira. Dirooniin kun galaana gurraacha irraa gara naannoo qilleensa Turkii balali'aa otoo jiruu kan argame waggaa ta'u xiyyaaronni waraana Turkii fi NATO F-16 nageenya naannoo qilleensa biyyattii mirkaneessuuf of eeggannoo irraa akka turan ministeerri Turkii ibsa guyyaa irraa baaseen beeksise. Ministeerri ittisa biyya Turkii ibsa guyyaa irraa baaseen beeksisee jira. Dirooniin kun dhumarratti qilleensarra dhukkaafamee to'annoo ala balali'uun erga argameen booda akka nageenya qabutti gabbuu ministeerri beeksisee jira. Haa ta'uti malee ministeerri ittisaa Turkii kun gosti diroonii kunii fi ka'umsi isaa eessa akka ta'e hin ibsine. Ta'ullee garuu Turkiin kana beeksifte torbaan tokko dura erga Raashiyaan naannichatti haleellaan hammaachuu akka danda'u akeekkachiifteen booda yoo ta'u torbaan dabre ammoo dirooniiwwan fe'umsaa kan Turkii 3 buufata doonii Yuukireen naannoo galaana gurraachaatti argamutti liqeeffamee baduun ni yaadatama. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa hojjettoota naamusa ogummichaa cabsuudhaan malaammaltummaa fi yakkoota garaagaraa raawwatan irratti adabbii fudhachuusaa beeksise. Bara bajataa baranaa baatii 5 darbanii eeruuwwan malaammaltummaa karaa sirna dijitaalaa eeruu itti kennamee fi karaa biroon tajaajila elektirikii Itoophiyaaf dhahata keessa hooggantoonni fi hojjettoonni 54 badii raawwachuu mirkaneessuun tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuusaa addeessee jira. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa hojii raawwachiisaan koominikeeshinii Anwaar Abarraa tarkaanfiiwwan fudhataman kuniin gosoota barreeffamaa adabbii mindaa bakka irraa kaafamuu fi hojii irraa geggeeffamuudhaan kan ta'e ta'uusaa kan addeessan yoo ta'u haaluma kana namoonni tarkaanfii barreeffamaa fudhatan kudhan adabbii mindaa namoota 37 irratti bakka kaafamuu namoota 2 irratti namoota 5 immoo hojii irraa guutumaan guututti dhaabbatichi akka geggeesse addeessanii jiru. Hojjettoota hojii irraa geggeeffaman naamusa cabsuun badii raawwatan keessaa badiiwwan isaanii hawaasa irratti fi dhaabbaticha irratti miidhaa geessee jiraachuu kan ibsan yoo ta'u haalli hojii mataa sirna irratti fudhatame uumuuf fi maamiltoota seeraan keessummeessuu dhabuu fi hojii malaammaltummaa hedduu akka of keessaa qabus dhaabbatichi addeessee jira. Itti dabaluunis dhaabbatichi rakkoolee bulchiinsaa gaarii fi kenniinsaa tajaajilaa irratti mul'atan irratti qabsaa'uun tarkaanfii fudhachuusaa kutannoodhaan kan itti fufu ta'uusaa kan dubbate yoo ta'u tajaajilamtoonni akkasumas qooda fudhattoonni biroo rakkoolee akkasii yommuu argan eeruu akka kennuu danda'anis karaan bilisa ta'uusaa ifoomsee jira.